Ashama harka fuunii akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal warreen taatan. Tole egaa har'aan tana barnoota herregaa kutaa sadaffaa boqonnaa tokko jalaa boqonnaa tokko isa boqonnaa lammaffaa irratti argamu. Boqonnaan tokkoon unit 1 prime akka inni jedhu boqonnaa tokko laallee turre. Tole boqonnaa tokko irratti akkanatti yeroo barreeffame gubbaa irratti tuqaa akkana kana qaba. Kanaaf boqonnaan takkaan inni sirrii immoo akkanatti noormaalii kana unit 1 number system jedha. Tole egaa number systemii kana jala maaltu jira yoo jenne number system jechuun karaa biraa caasaa lakkoofsaa yookiin mala lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa ittiin lakkaawwan jechuudha. Egaa at the end of this unit you will be able to dhuma boqonnaa kanatti wanti ati hubachuu dandeessu jedha describe the rational number ni ibsita lakkoofsa rationaalii jechuudha. Locate rational number on number line akkasuma lakkoofsa rational number kana sarara lakkoofsaa irratti ni agarsiifta. Describe irrational number lakkoofsa irrationaalii yookiin lakkoofsa sirrii hin taane jechuudha karaa biraati. Ni ibsite jaa. Locate some irrational number on the number line lakkoofsa irrationaalii ta'an kanas sarara lakkoofsaa irratti ni agarsiifta jechuudha. Egaa garaagarummaa raashinaaliidhaa fi irraashinaali. Raashinaaliin qubee errii kanaan kan bakka bu'udha. Akkasuma irraashinaaliin akkanatti qubee I kanaan kan bakka bu'u. Garaagarummaan isaanii raashinaalii kan nuti asirratti raashinaaliin qubee kiwwiidhaan kan bakka bu'udha. Qubee kiwwiidhaan kan bakka bu'u yoo ta'u inni qubee erriidhaan bakka bu'u immoo riil nambaridha. Tole egaa raashinaaliin qubee kiwwiidhaan kan bakka bu'u ta'ee bifa A irra baatiin kan barreeffamuu fi baan 0 irraa adda kan ta'e 0 wajjin walqixa miti ta'uu qaba ja'a. Egaa irraashinaali jechuun lakkoofsa deesimaalii dhaabbataas deddeebi'aas kan hin taane jechuudha. It is not repeating or terminating decimaalidha. Irrational numberii kan nuti jennu. Rational numberiin garuu bifa A irra baatiin kan barreeffamu ta'e rational number is written in the form of A over B but B is different from 0 dha. Tole egaa real numberii yoo fudhanne real numberiin qubee erriidhaan kan bakka bu'udha. Innis maal of keessatti qabata? Real numberiin kun kan inni of keessatti qabatu raashinaaliidhaa fi raashinaalii fi irraashinaaliis of keessatti qabataa jechuudha. Haa ta'u gaama define real number jedha kun asumatti real numberis ni ibsita jechuu fedheeti. Real numberii define goota. Classify real number as rational in the irrational. Real numberii yookiin lakkoofsa erriidhaan bakka bu'u kana kamtu raashinaaliidha kamtu irraashinaaliidha jetteetis addaan ni baafta ja'a. Akkasuma solve mathematical problem involving real number lakkoofsa waliigala yookiin lakkoofsa real numberii kan of keessaa qabu probleemota herregaa furuu ni jalqabda ja'a. Okay, main content yookiin qabiyyeen boqonnaa tokko number system isa jedhu kana maali? Revision on rational number in the natural number in the integer dha. Revision on natural number in the integer. Egaa natural number jechuun qubee n dhaan kan bakka bu'u, integeriin ammoo qubee z dhaan kan bakka bu'udha. Akkasuma rational numberii kiwwiidha rational numberiin. Akkasumallee irrational numberiin qubee I kanaan bakka bu'a. Real numberiin erriidhaan bakka bu'a jenne. In the so the application of number system hojiirra oolmaa sirna lakkoofsaa yookiin caasaa lakkoofsaa kanas boqonnaa kana keessatti kan laallu ta'a. Mee tole egaa gara revision on natural number kan natural number in the integer kan juutti haa seennu.
revision on natural number in the integer. Lakkoofsa uumamaa yookiin lakkoofsa lakkaawwitii fi lakkoofsa intiijarii jechuudha. Egaa revision kan inni jeefis kutaa gadii keessatti akka baratan isin yaadachiisuudhaaf barnoota herregaa kutaa 8ffaa boqonnaa tokko irratti lakkoofsa raashinaalii kan inni jedhu gara kutaa 7ffaa keessattis gara kutaa 6ttis lakkoofsi natural numberii inni asit jennu kun lakkoofsa lakkaawwii jedhee kan jiruu fi intiijarii kan jirulleen akkasuma intiijarii kan jirus boqonnaa 7 keessa kan jirudha. Tole, the collection of defined distinct object is known as a set. Okay, wantoonni walitti qabamni wantoota kanneen sirriitti ibsaman tuuta akka ta'e ni yaadatta jechuu fedheetti. The word well defined refers to a specific property which makes it easy to identify whether the given object belongs to the sets or not. Well defined kan jechuun kan sirriitti ibsame ta'uu qaba. Tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti jechuudha. Gaafa jedhu tuuta jechuun egaa walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti. Jechi immoo well defined jedhu kuni innis karaa biraatiin ifaan ifatti wanti tokko miseensa wanta isa biraa ta'uudhaa fi miseensa wanta isa biraa ta'uu dhabuu isaa kan murteessudha jechuudha. Well defined jechuun the word distinct means that the object of a set must be all different. Kana jechuun wantoonni tuuticha keessatti argaman hundi isaaniitu garaa garaa jechuu isaati. From your grade 7 mathematics lesson you recall that. Kana jechuun kutaa 7ffaa irratti mata duree tuuta jedhu keessatti ni yaadatta jechuu fedheeti. The sets of natural number which is denoted by n, lakkoofsi lakkaawwii yookiin lakkoofsi uumamaa qubee n dhaan bakka bu'a. It is expressed n is equals to 1 2 3 jee itti fufaa jechuudha. Lakkoofsi lakkaawwii kunis takka irraa jalqabee kan itti fufuudhaafi. The sets of integers which is denoted by z is expressed as z is equals to gara negatiivaattis itti fufaa jechuudha. 0 irraa ka'ee gara poozitiivaattis itti fufaa. Kana jechuun lakkoofsa intiijarii kan nu agarsiisudha. Nitti aanu Euclid's division lamma isa jechuudha. Euclid's division lamma yookiin theoremii Euclid jechuudha. Theoremii Euclid kan hiruu irratti yookiin divisionii irratti jechuu fedheeti. Okay, theorem 1.1 theorem 1.1 Euclid's division ja theorem 1.1 Euclid's division lamma. Given a non-negative integer a and a positive integer b, there exist unique non-negative integers q and r satisfying. This means a is equals to b times q plus r, with 0 is less than or equal to r is less than or equal to b. Egaa as keessatti theoremiin Euclid maal jedha? Yoo aan lakkoofsa negatiivii hin taane, lakkoofsa non negative integer, lakkoofsa intijarii negatiivii hin ta'inii fi baan ammallee lakkoofsa intijarii negatiivii hin taane ta'an jedha. There is exist unique non-negative integer q and r satisfying. Egaa lakkoofsi biraa ni jiraata kan negatiivii hin taane qdhaa fi r kan ta'uu danda'an. Kana jechuun aanis negatiivii miti, baanis negatiivii miti. Garuu aan walqixani ta'a maal jedha? Aan walqixani ta'a baa
baay'isuu kiwwii baay'isuu kiwwii ida'uu erri tija. Okay, in theorem 1.1 A is called dividend and as keessatti dividend jama. Q is called quotient. And so B is called divisor and R is remainder. Egaa as keessatti jechuudha. B dhaa fi Q waliin baay'ifne R yoo irratti idaane A argannaa. Kana jechuun A kana yoo fuune Q dhaaf yoo hirre kan nuti argannu B dhaa fi R dha. Kana jechuun aan dividendidha, hiramaa jechuudha. Q'n ammoo quotient qooddataa. Q'n quotient gaafa jiru quotient ga'eedha. Akkasumallee B'n ammoo divisor qooddataa jechuudha. Egaa kana jechuun gaafa akkaataa hiramaa hiruu B yoo jenne walqixa Q'dhaa fi remainder yookiin hafteen R nu hafuu danda'a. Kana jechuun aan maalii as keessatti aan hiramaa yookiin dividendidha. B'n ammoo qooddataa yookiin divisoridha. Q'n ammoo Q'n ammoo akka quotientiitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Egaa R'n ammoo remainder yookiin haftee jechuu dandeenya. Mee asirratti yoo fakkeenyawwan kenname yoo ilaalle fakkeenyaaf 38 hiruu afuriif yoo jenne 38 hiruu afuriif yoo jenne meeqa gaa 9 gaa 9 baay'isuu afurii jechuun ammoo 36 as keessatti hafteen 38 irraa 36 gaafa hirrifnu hafteen lamaatu hafa. Inni kun maali? Remainerii jedhama jechuudha. Remainerii jedhama. Inni kun ammoo quotientii yookiin ga'eedha. 9 jechuudha. 9 quotientii yookiin ga'eedha. Afur asitti immoo divisorii yookiin qooddataa yookiin divisoridha. 38 ammoo dividend yookiin hiramaa jechuudha. Egaa kunis maali? Theoremii equilibriitii kana lafa kaa'ee jechuudha. Theoremii equilibriitii kana namicha equilibriitii jedhamutu kana lafa kaa'ee jechuudhaafi. Kanaaf lakkoofsi tokko lakkoofsa biraa tokkoof gaafa hirru ga'een ni ga'a. Eega ga'ee booddee lakkoofsi hiramuu hin dandeenye tokko gaafa lafatti hafus hafte yookiin remainerii jedhama. Ga'een ammoo geessan quotientii jedhama. Inni hiramu san dividendii, inni qooddatu ammoo divisorii akka inni ta'e asirraa kan hubannu jechuudha. Inni biraa prime numberii fi composite numberii. Prime number jechuun lakkoofsa akkamiiti? Composite number jechuun lakkoofsa akkamiiti? Mee gara definitionii duratti osoo hin deemin duratti observation given to natural number h in the p. H is called multiple of p if there is natural number q such that h is equals to p times q. In this way we can say p is called factors or divisors of h. Egaa lakkoofsa natural number yookiin lakkoofsi lakkaawwii tokko ni kenname haa jennu. Lakkoofsi lakkaawwii lamaan kennamen kunis p dhaa fi q'n kun yoo waliin baay'atan h kan nuuf kennan ta'a jechuudha. Egaa isaan hundinuu lakkoofsa lakkaawwii yookiin lakkoofsa naachuraalii ta'anii p dhaa fi q yoo waliin baay'ifne h kan nuuf kennan yoo ta'e as keessatti p'n akka p'n maalii as keessatti akka factors or
divisors of h. Kana jechuun piin qooddataa yookiin hirmaataa h jechuudha. Piin qooddataa yookiin hirmaataa h jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa fudhannu akka piitti mee 12 haa jennu akka piitti 12 yoo jenne 12 kana kan nu kenne garuu 4 baay'isuu 3 irraa dhufe yoo jenne inni kun maali waliin baay'atee 12 nu kenne. As keessatti gaamma 4 kun jechuun 4 is called factors or divisors of 12 jenna. Kana jechuun 4 jechuun hirmaataa yookiin qooddataa 12ti jechuu dandeenya. H is divisible by P. Karaa biraa immoo 12 ni hirama eenyuuf 4f ni hirama jechuudha. 12 is divisible by 4 jechuu dandeenya. Dabale Q is also factors or divisors of H. Asirratti ammallee sadiin kun maali? Qooddataa yookiin hirmaataa 12ti. 12 immoo eenyu hiramaa 3ti. Asirratti yeroo jennu amma Q is also factors or divisors of H gaafa jiru 3 is factors or divisors of 12 jenna. Akkasuma 12 is divisible by 3 jechuu dandeenya jechuudha. 12 is divisible by 3 jechuu dandeenya. Egaa asirratti maal adda baasuu fedheeti maal dubbachuudha deemna waa'ee lakkoofsa prime numberii fi composite numberii gabaabumatti yooniif definitionii kana bira dhufnee ilaalle definition 1.1 prime number in the composite number kan jiru a natural number that is has exactly two distinct factors namely one and itself is called prime number. Egaa lakkoofsi lakkaawuu yookiin lakkoofsi uumamaa egaa hirmaataa yookiin qooddataa lama qofa qabu. Kana jechuun takkaa fi mataa isaa qofa kan qabu prime numberii jedhama jechuudha. Hirmaataan isaa takkaa fi mataa isaa qofa kan ta'e. Fakkeenyaaf 3 haa fudhannu. 3 eenyuuf hirama? Takkaaf hiramuu danda'a. Ammallee eenyuuf hirama? Mataa isaatiif hiramuu danda'a. As keessatti hirmaataan yookiin faaktoriin 3 eenyu? Takkaa fi mataa isaa qofa. Only one in the itself. Mataa isaatii fi takka qofa kan qabu. Lakkoofsi akkanaa kun maal jedhama? Hirmaataan lakkoofsi inni hiramuu fi danda'u takkaa fi mataa isaa qofaaf takkaa fi mataa isaa qofaaf kan hiramu yoo ta'e prime numberii jedhama jechuudha. Yookiin lakkoofsa koobxii jechuudha. Koobxii jechuudha. Karaa biraa hirmaatota koobxiin diriirsuu kan jiru kutaa 8 keessatti baratanii jirtanii. Yoo kanan ta'in ammoo composite number jechuun lakkoofsa qooddataa yookiin hirmaataa lama ol kan qabu jechuudha. Whereas natural number that has more than 2 factors called composite number. Hirmaataan isaa yoonii fi lama ol yoo ta'e fakkeenyaaf 4 fudhadhu. 4 eenyuuf hiramuu danda'a? Takkaaf ni hirama. 4 lamaaf ni hirama. Akkasuma 4 afuriifis ni hirama. Hirmaataan yookiin qooddataan 4 kun amma meeqa ta'e? 3 ta'e 2 oli. Kanaafuu composite number jedhama. Composite numberii yookiin lakkoofsa guutuu jedhama. Lakkoofsa composite jechuudha. Egaa mee har'aaf gabaabsinee asuma irratti haa dhaabnu. Yerootti aanutti waa'ee divisibility test yookiin hiramummaa lakkoofsota kan jiru kan ilaallu ta'a. Har'aaf asuma irratti haa dhaabnu. Egaa warreen chaanaalii kanaaf haarayaa taatan barattoota kutaa 9ffaa, kutaa 8ffaa, 7ffaa akkasuma barattoota kutaa 10 fi 11 12 illee akkasuma yerootti aanutti kaniin yoo isin hirmaattanii nu godhiisii kan jettan yoo kan baay'attan ta'e kutaa 10ffaa, 11ffaa, 12ffaa illee kaniin isiniif itti fufu ta'a. Haa ta'u immoo kana jecha barnoonni kutaa 7ffaa barnoonni kutaa 7ffaa gilgaala isaatii wajjin guutummaatti akkasuma barnoonni kutaa 8ffaa gilgaala isaatii wajjin guutummaatti isiniif dalagamee kan jiru barnoota yuutuubii irratti BR Jemaal Adam
Jamaal Adam kan jiru akka kana gootanii yoo kan seentan ta'e yookiin barnoota herregaa jettanii dheeressaniituma afaan Oromootiin barnoota herregaa kutaa torbaffaa jettanii afaan Oromootiin barreessanii yuutuubii irratti seerchi yoo gootan kan isiniif ba'u ta'a. Achi jala maqaa kiyya argachuu dandeessanii BR Jamaal Adam kan jiru. Isarratti ilaaltanii hubannoo gahaa irraa argachuu dandeessan jedheetiin amana har'aaf asumarratti nu haa ga'u. Nagaan naaf turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.